كانوا قبرهم فتنما ربي إذا بلسما نومين قبر ما نوم له هم نحرامات ويابت فذابوا في الجنة كاني هرس أتشكر كيمتاني أفاني سودو المجرام بدو مكاني بريا قاتدو بوسو ماسي المتني بريا قاتدو بوسو ماسي المتني يندان كونو جيجماتو إممان كوتوري شتاتو يندان كونو جيجماتو إممان كوتوري gaaratti dhalatanii gaaratti guddatanii gaaratti qabsoo eegalan mirga ummata isaanii kabachiisuuf koloneel Huseen Bunee Daraaraa gaara goonii gafarsaatti godina Baalee aanaa Sawweenaa ammaatti wanti qabsoof isaan yaachise mirga uumaan namaaf kennite waan namni irraa sarbeefi waan yaachise kan kalaqe rabbii kan gabroon fatunama rabbii isa bilisummaan uumee gabrummaan hin uumne humna haraamatiin yaabbatee fudhabuuf na jenneetti kaane hagasuma dubbiin. Qabsoo jalqaba bananiin nafxanyaa qawween hin ajjeeftu jedhanii olola oofamu soba taasisan ajjeesanii sababa isaanii agarsiisan Huseen Bunee Daraaraa. Ya alaamaa qawwee taa'an tola labaniini yaa maarree yoo du'e jabaan gaafa maarree yoo du'e jabaan gaafa. Qawwee manamatti dhoofnee kaduu waaqa jedhanii waaqummaan isiin immoo madhoofdinee kan du'u jedhan ajjeefnee akka du'u uummata keenya agarsiifnee kan hin to'atamu nama jedhanii uummata keenya to'achiifnee bilisummaa addunyaan isii hawwitu san dhandhama isiitiin geenne. Akka raayyootti hin qabsoofne qabsoon hadhooftuudha. Bakka dhaqqabne diina kanaa walitti buunee abbaa du'e abbaa jiraate diina ofirraa deebisu yoo hundi waan qattee iyyannee warra gargaarsa nu godhu ka bilisummaa gargaarsa nu godhurraa gargaarsa barbaadachuu waan ofii qabnutti fixachuu kana keessa dhufne akka amma isinii wayaa adii uffattanii tottolfattanii nagaa fattan kanaa miti bar biyyee gangalannee gaarree wallaahi kakadhe rabbitti muka baala mi'eecha baala muka babbal'aa wayyoo qabu marxoo goone hidhaa adda gogduu lafa keenyaa hidhannee jalaan ittisuunee muka akka fanaa tokko hin qabne akkasiin zamana dalagne jira bara. Emulee agarbachiisa waan ofii maaltu gadhiisa. Emulee agarbachiisa waan ofii maaltu gadhiisa. Kana gadi xaafi calleessa ilma namaa qeerroo jabeessa oduu sobaa maaliif odeessa saba qulqullummaa dureessa. Emulee agarbachiisa biyya ofii maaltu gadhiisa. Emulee agarbachiisa biyya ofii maaltu gadhiisa. Kana gadi xaafi calleessa ilma namaa qeerroo jabeessa oduu dhara maaliif odeessa saba qulqullummaa dureessa. Emulee agarbachiisa Oromiyaa maaltu gadhiisa. Emulee agarbachiisa Oromiyaa maaltu gadhiisa. Lolli qonnaan bultootaa Jeneraal Waaqoo Guutuutiin hoogganame akka bulchiinsa ammaatiin aanaalee Beeltoo, Sawweenaa, Gurraa Dhaamolee, Raayituu, Gindhiir, Madda Walaabuu, Dalloo Bunaa, Gooroo, Daawwee Qaachan, Harannaa Bulluqii fi Sinaana waraana mootummaa Haayile Sillaasee keessaa buqqisaniiru. Waggoota 5 bulchanii jiran. Qabsoon uummanni Baalee finiinse deeggarsa ilmaan Oromoo gara biroo argatte. Keessaa hoo Waldayni Maccaa fi Tuulamaa qabsoo qonnaan bultootaa deeggareera. Lola mootummaan xiyyaaraan uummataa fi qabeenya isaa fixe mormeera. Qabsoon qonnaan bultootaa gama Tigraayii fi Goojjamiinis ni oowwite. Barattoonni yuunivarsiitii lafti tan qonnaan bulaa akka taatu hiriira bahanii qonnaan bulaa deeggaraniiru. Jajjabeekoo yaa jajjabeekoo teepalookoo yaa teepalookoo yaa teepalookoo yaa teepalookoo sumabdiinkoo yaa qeerransoo sumabdiinkoo yaa jajjabeekoo. Waan barattoota mootummaa Haayile Sillaasee dhabamsiisuuf gaheen isii guddoodha. Qabsoon qonnaan bultootaa tan hayyootaa tan sabaa fi sablammootaa finiintee fiixetti baate. Mootummaa Haayile Sillaasee jigsitee dhaba goote. Fulbaana 2 bara 1967
har'a fulbaana bultii 2 bara 1967 jalqabee Haile Sillaasee tokkoffaan taayitaa isaaniitirraa bu'aniiru. Erga mootummaan Haile Sillaasee kufee mootummaan Darguu taayitaa qabatee boodas miidhaan cunqursaan uummatarraa hin hiikamne bifa biraatiin itti fufte.